Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya bara haaraa kan amajjii 2 bara 2016ti. Baga bara haarawaatiin isin ga'e jecha qophii har'aaf qabnu isin beeksisa. Har'a qophiin nuti qabnu qophii tokkicha qofaadha. Qophichis qophii waarii mariitii. Qophii kana keessatti waggaa darbe maaliif dabarsine, akkamitti keessa darbine, bara kana ammoo maal hojjechuuf deemna kan jedhu ilaalla. Har'a sababa hanqina yerootiin qophiin kaayyoon dhiyaatu amma gara oduutti isin dhiyeessa, itti dhiyaadha. Andasu duulaatu irraa oduu isinitti himaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya baga nagaan bara haaraa 2016 geessan jecha amma oduu har'aaf qabnu isinitti hima. Godinaalee Shawaa fi Wallaggaa keessatti barattoonni Oromoo kutaa 10 fi 12 barnoonni bilisummaa booda jechuudhaan qormaata biyyoolessaaf galmaa hodiduun dhagahame. Itoophiyaa keessatti qormaata biyyoolessaaf guyyaan galmee kan xumurame muddee 25 yookaan immoo akka lakkoofsa Gi'iziitti muddee 15tti ture. Garuu manneen barnootaa godina Shawaa dhiyaa, Shawaa kibba dhiyaa, Wallagga bahaa, Wallagga dhiyaa, Qellem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti barattoonni yeroo jedhame keessatti galmaa hodinnaan ministeerri barnootaa torbee tokko itti dabalee waamicha taasisee ture. Hanga guyyaa xumuraa amajjii tokko kaleessaatti godinoota kanneen keessatti barataan galmaa'ee tokkoon argamne. Bakka marattuu waraana jala teenyee fi gabrummaa keessatti hin barannu bilisummaan booda jedhanii didanii jedha maddi keenya. Amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bakka hedduutti kaleessa kabajamuu eegale. US kutaa Arizona, Phoenixtti, Eurooppaa, Switzerlanditti, Kanaadaa, Torontootti barana bifa OA fi Haamleetiin bakka miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo bal'aan argamanitti kabajamee oole kaleessa. Oduuleen bakkoota kanarraa nu gahan gumaata qabsoo bilisummaa Oromoof kan oolu maallaqa guddaan walitti qabamuu eeru. Har'as Norway Bergen keessatti, Kanaadaa Edmontonitti, USA Atlantaa fi Denveritti akka kabajamu sagantaa bahirraa beekuun danda'ameera. Bakkootaa fi biyyoota garaagaraa keessatti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bara kanas bifa addaa fi ho'aan baatii amajjii guutuu kana keessatti ni kabajama jedhamee eegama. Qeerroon bilisummaa fi gamtaan barattoota Oromoo bara 2016tti qabsoo xumura garbummaa jabinaan kan irratti hojjetan ta'uu beeksisan. Jaarmaaleen lamaan kun ibsa gamtaa gaafa muddee 31 bara 2015 baasaniin nuti dhaloonni Oromoo har'aa jaarraa 21 keessa jirru kanatti gabrummaa saba keenyaa kan gartuu sabbicuu jala jirutti xumura goona jedhanii addeessani. Mootummaan Itoophiyaa waraana isaatiin yakka sanyii balleessaa Oromoo irratti raawwateera. Oromoo irratti duula labsee gaaffii mirgaa karaa nagaa ka'ee afaan faajjessaa jira jedhanii balaaleffatanis. Kanaafis ilmaan Oromoo marti keessaaf alaan qabsoo diddaa gabrummaa eegalanii osoo walirraa hin citiin akka itti fufan jechuudhaan waamicha godhani. Hanga ammaatti maqaa fincila diddaa gabrummaatiin kan gaggeeffamaa ture bara 2016tti garuu gara fincila xumuraa gabrummaatti jijjiirame bara haaraa kana keessatti gabrummaan Oromoo kan xumura itti argatu jedhanis. Kana gochuudhaafis Oromoonni marti bakkuma jiranitti mootummaa fi dhaabbilee mootummaa Itoophiyaatti qabeenya isaanii gurguruu dhiisuu fi isaanirraas bituu lagachuu, qabeenya mootummaa sanattis fayyadamuu dhiisu, Oromiyaa keessaa bakka maratti karaa cufuu, marii fi jaarsummaa kan jedhamu diduu, mootummaan yakka Oromoo irratti raawwataa jiru seera addunyaatti akka dhiyaatuuf abbootiin seeraa Oromoo fi saboota biroo akka gamtaan hatattamaan irratti socho'an, mootummaan Addawaawii Daada'uu akka aangoo gadhiisu, Oromoonni mooraa waraanaa diinaa keessa jirtan qawwee keessan akka hiikkannee fi gara diinaatti akka garagalfattan jechuudhaan waamicha isaanii dabarsan. Qondaalonni Itoophiyaa gurguddoon maallaqa isaanii gara biyya alaatti baasaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Gariin isaanii immoo mana lagatanii hoteela keessa bulu. Maddeen amanamoo keessa akka oduun nu gaaniitti keessattuu warra adda bilisummaa uummata Tigraay hedduun maallaqa isaanii gara biyya alaatti yeroo ammaa kana baqachiifachaa jiru. Horii isaanii kana immoo dhoksaadhaan kan baasuu fi Zaman Baankii kan jedhamudha. Azeb Masfin, Sabaat Naggaa, Arkabe Qubaay, Abbaay Walduu, Masfin Injiinariing, Almeedaa Faaktarii akka fakkeenyaatti warra eeraman keessa jiru. Qondaalonni adda bilisummaa uummata Tigraay gurguddoo jedhaman gara 19 ta'an galgala mana isaanii dhiisanii hoteela keessa bulaa jiraachuutu himama. Yoo dubbiin hammaateef achumaan dafanii ba'uuf akka ta'e hin beekamne malee kan qabamee fi isaan ciisaa jiran hoteelota naannoo Boolee jiran keessadha jedha maddi keenya keessa beekaa kun.
Humni tikaa mootummaa Itoophiyaa yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti diddaa gabrummaa dhaamsuudhaaf boombii barattoota irratti dhukaasuun akka falaatti ajaja keessa dabarsuun dhagahame. Oduun lohee bahee ga'e akka jedhutti warri tikaa addatti yuunivarsiitii Harammayaa, Amboo, Jimmaa, Adaamaa fi Wallagga keessatti yeroo barattoonni hiriiraafis ta'ee sababa addaatiin walitti qabaman boombiin akka irratti darbatamu keessa caasaa isaaniif dirqama dabarsaniiru. Torbee darbe yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtee keessatti barattoonni Oromoo walitti qabamnaan boombiin kan irratti buufames karoora bahee sanaaf ragaadhaa jedha maddi keenyi kun. Barattoonni dhalootaan warra Tigraay ta'an immoo shuggutiin hidhachiifamaa jiraachuutu dhaga'ama. Wallootti magaalaan Kamisee akkuma magaalota Oromiyaa biroo to'annaa waraanaa jala jirti ammas. Magaalicha keessatti diddaa gabrummaa Oromoonni torbee dura kaasan irratti barattoonni Oromoo 2 waraana Itoophiyaatiin du'aniiru. Barataa Yaasin Shee Adam ganda Daweerraa fi barataa Ibrahim Aliyyi ganda Jiillee Dhummuu Gaarraatii waraanaatiin warra ajjeefamanidha. Barattoonni biroo 2 immoo maqaan isaanii Munir Shee Adamii fi Calqabaa Guddataa guyyuma kana ukkaanfamanii bakki buuteen isaanii wallaalamuun maatii isaanii yaaddoo guddaa keessa galcheera. Kolleejjiin barsiisotaa Kamisee amma mooraa waraanaa fakkaatti barattoonni barsiisonnii fi jiraattonni magaalattis to'annaa jala jiru jedha maddi keenya Kamiseerraa. Magaalonni 23 akkaataa isaan federaala jala galan kan godhu hojiin lafa magaalotaa hatattamaan galmeessisuu eegalamuuf Itoophiyaa keessatti. Lafa baadiyyaa immoo seerri kan mootummaa taasisu irra deebi'ee akka haaraatti ministeera qonnaatiin qophaa'ee caffee biyyattiitiif dhiyaatuudhaaf jira. Ministeerri magaalaa Makuraa Haayilee kaleessa mootummaan isaanii qabiyyee lafa magaalotaa galmeessuudhaaf hojii isaa xumuruu yeroo himan kaayyoon isaas hojii misoomaadhaaf hanqina lafaa magaalonni qaban hir'isuudhaaf ta'uu dubbatanii ture. Odeessa achi keessaa bahe immoo magaalota 91 federaala jala galuudhaaf qabaman keessaa harki 80 Oromiyaa keessa jiru. Warra madda galii guddoo qabanidha. Keessattuu immoo maqaa misoomaatiin lafti qonnaan bulaa naannoo magaalota kana jiru to'achuudhaaf wanta yaadamedha jedhame. Gambiraatiin lafa baadiyyaa kan mootummaa taasisu seerri haaromfamee qophaa'eera. Labsiin bahee harka keenya gale sun akkaataa mootummaan lafa qonnaan bultootaa kan horsiisee bultootaa fi jiraattota magaalaa to'atuu danda'u ibsa. Godina Gujii ogeessonni fayyaa mana yaalaa Adoolaa 21 addatti doorsisa jala jiraachuun beekame. Bulchitoonni mana yaalaa sanaa Oromoota diddaa gabrummaa irratti du'aniif gadditanii fi harka keessan lamaan ol qabdanii mallattoo hidhamneerraa jedhu agarsiistanii kan jedheeni ogeessota fayyaa maqaan adda baasee akka hidhamaniif waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fi bulchitoota aanaa fi godinaatti dabarsee kenneera dhiyeenya kana. Ogeessota Oromoo 21 kana walgahii irratti fi kophaatti doorsisuun cimaa jiraachuutu dhagaamaa jira Adoolaa keessatti. Diddaa gabrummaa keessa jirtu jedhamanii Oromoon hidhamanii turan manni murtii bilisa baasee agaaziin immoo hin ta'uu jedhe sulultaatti. Aanaa sulultaatti warri hidhaman mana murtii aanichaatti dhiyeenya dhiyaatanii ture. Manni murtiis akka mootummaan Itoophiyaa isaan jedhe osoo hin taane jarri badii hin qabani waan ta'eef bilisa haa baanii jedhe ajaje. Agaaziin achi qubatee jiru garuu kun wanta ta'u miti jedhe Oromoota sana mana hidhaa keessatti qabee jira jedhe maddi keenya. Baay'ina warra hidhamanii jiranii garuu nuuf hin eerre. Mana murtii fi poolisii aanichaatti bilbiluudhaaf kan yaalle bilbilli Hussein Udideen milkoofne. Xumura irrattis Ameerikaan buufata xiyyaaraa lolaa kan Arbaa Minciitii qabdu kaafte. Alshabaab loluudhaaf Ameerikaan xiyyaara lolaa nammalee yookaan immoo diroonii fi rasaasasaa lafa bal'inni isaa nuusa hektaara ta'e irratti buufattee Itoophiyaa keessa Arbaa Minciitii qabdi ture. Gara jalqaba 2011 irraa kaastees xiyyaara sanaan Somaaliyaa keessatti warra Alshabaab adamsaa baate. Itoophiyaa fi Ameerikaan lafa maallaqa leenjii meeshaa fi odeeffannoo waraanaa wal gargaaraa bahanii sababa goolessitoota waliin lolla jedhuun. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba. Baay'ee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun qophii keenya waarii mariiti. Qophiin kun kan waggaa haaraa keessa jechuudha. Amajjii 2 bara 2016 yeroo duraatiif dhiyaatu. Qophii keenya waarii marii har'aa keessatti dhimmootuma jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuun kan wal qabate irratti kan yaada wal jijjiirru. Yaada wal jijjiiruuf kan jiru immoo obbo Aliyyii fi ani Dhaabasaa Waaqjiraati. Toorarra obbo Aliyyiinis jiru. Obbo Aliyyii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nutti. Bara 2015 kana
jaarmiyaan keenya akkamitti gaggeessee jira? Maal fa'aatu gurguddaa ture, milkii ture, maal fa'aatu immoo hanqinni ture? Kana kaafnee ilaaluu dandeenya? Akka gaarii maaf dadhabe? Itti fufi. Waa hedduu kaafnee haasa'uu hin dandeenya. Karaa sagantaa yoo ilaalte sagantaa waggaa guutuu guyyaa tokko addaan dunkunne sagantaa barbaachisaa ta'e afaan Ingiliffaatiif afaan Oromiffaatiin dhaggeeffattoota keenya akka biyya keessaatiif biyya ollaatiin nu dhaggeeffatan akkasuma warra intarneetii fi telefoona nu dhaggeeffatan jechuu addunyaarra sagantaa dabarsu turre. Sagantaan kun bifa adda addaatiin sagantaa afaan Oromoo sagantaa gara 6 qabnaa turre. Afaan Ingiliffaa sagantaa tokko Oromiyaa insaayitii qabaataa turre. Sagantaan kun akkuma xiyyeeffannee lafa kaayanneetti waan saba keenya hamilee isaa ol butu odeeffannoo gaarii ka dammaqqii uummata keenyaa babadhisu, hariiroo uummata keenyaa wayyeessu, qabsootti nama dammassu, hubannoo namaa dabalu, qarooma namaa dabalu sagantaa adda addaa hayyoota keenyaaf namoota adda addaa dhiyeessaa yeroo garii ofiillee adda addaa godhuun sagantaa babbareedaa dabarsinee akkasuma karaa bulchiinsaatiin ammoo bara waggaa Maddi Walaaboo Miidiyaa Faawundeeshiniin waggaa 2 boordii jijjiiraa jechuun boordiin kun boordii nama 7ti. Boordii nama 7 kana waggaa 2 ga'eetti irraa bu'anii namoonni biraa filamaniiran jechuun sunillee waan bara 2015 ta'e keessa tokko warri executive ammoo warri executive director inallee dabalatee jechuun keenya ammoo waggaa 3 jijjiiramaa organizationii yookaan dhaaba kana keessa namni hunda guddaa qabu miseensa karaa bulchiinsaatiin filmaanni ta'ee ture. Akkasuma Maddi Walaaboo Miidiyaa Faawundeeshiniin waan dalagu kanaaf galii argate uummatarraa gargaarsa argate kana tokko tokkoon barreessee miseensa ofiititti horii hagana horii akkanaatti arganne horii kana baafne jennee akkasitti gabaasa uummata galchina jechuu gabaasa kabara 2015 amma dhiyaateera jechuu gabaasa galchuu deemna. 2014 ammoo bara 2015 kana keessa galchine. Rakkinni ture warri baay'ee nu dhaggeeffatu yookaan immoo sagantaa kana yeroo qopheessinu waggaa 3 hin dura warri odeeffannoo gayaa hin qabne uummata keenya kabaadiyaa jiraatu persentii 90 oli uummata kanaan nu qajeelatti wal arguu hin dandeenye yeroo baay'ee rakkinni sunniin haa jiraatu malee maaliif maal jaalatanii maal jibbanii jennee isaan irraa fiidbaakii argachuu hin dandeenyu. Haa ta'u ammoo warri magaalaa jiraatanitti magaalaa nu dhaggeeffatan fiidbaakii adda addaa nu kennanii akkana jaalanneerra akkana wayyeessaa jedhanii nu kennaa turani. So waa hedduutu deemaa ture. Bara baay'ee gaarii ture. Akka dhaaba kanaatitti bakki nu rakkina irraa qabaataa ture gargaarsa maaliif ulee adda addaatti fundraisingii gooneeti uummanni akka nu gargaaru godhuu hin dandeenye. Sanirraa kaka'ee gargaarsa silaa uummanni keenya nu godhu bara 2015 sanne akka gaariitti milkoofne sunniin akka laafinnaatitti waan laallamu jechuudha. Dhugaadha waan hedduudha kan hojjetame kan miidiyaa akkuma tuqaafte otoo walirraan citeen waggaa tokko guutuu sagantaan sun deeme karoora sanaanii inni kun hojii guddaadha nama muraasaan hojjetame karaa bulchiinsaa sirnoota jijjiiran biratti hojiin hojjetame akka salphaatti kan ilaalamuu miti. Mee amma hojiin hojjetame kun gara hawaasaatti naa dhaqu tilmaama keenya waan baay'ee safaruu fi meejar goonee ibsuu nama rakkisa. Impaaktii inni fidee jiru waa himuu dandeenya wanti kun jiraachuunsaa waa sikseera jennee wanti tilmaamnu hin jira akka jaarmiyaatti nuti. Sanamma waan siqee kanatu siqee jennee dubbachuu illee hedduu rakkisa. Haa ta'u waliigalatti uummanni Oromoo persentii 90 ol kabaadiyaa jiru kun miidiyaa biraa kan inni dhaggeeffatu kan walaba ta'e miidiyaa makana reediyoo makana kuni Sabaa'oon sagantaa adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa akka uummata Oromootti miidiyaan jiru. Kanuma namni odeeffannoo waan deemaaru waan ta'amaaru nama ajjeefamu nama hidhamu nama qabsaa'u nama wareegamu kanneen cufasaatu gabaafnaa jechuudha. Deebi ammoo qabsoo kana waan gargaaru
irra deemanii caqasuu hin danda'anii waggaa lamaan darbe kanaaf waa'ee qabsoo kana ilaalchisee waa'ee walii hojjechuu waa'ee tokkummaa waa'ee hoogganaa waa'ee bilchinnaa waa'ee diinagdee waa'ee diinaa jabeenya diinaa laafina diinaa kanneen keessa deemne haasaa jirra silaa wanti miidiyaa kanatu kana nu godhe ka jechuu danda'u warra nu dhageeffatu malee nu amma kana sinii goonee irra jennee namaan jechuun baay'ee rakkisaa garuu fiidbaakii namni nu kennurra waa akkanaa barannee waa akkanaa dhageenyee waa akkana goonee jedhaniiti fiidbaakii yeroo adda addaatiin nu kennani haa ta'u nu bakka warra biyya alaa jiruutitti qoonni nu kennina jenne uummanni keenya odeeffannoo kanaa waan hin qabneef odeeffannoon kun ammoo uummata keenya kana bifa tokkotti peejii tokkotti rakkoo isaatiif jabeenya isaatiif laafinni isaatiif fedhii isaa kun bakka tokko guugatee akka bakka tokkotti yoo dhiibe wanti isa fudhaabachuu danda'u akka hin jirre itti information yaamana dhiyeessaa turre kunniin ammoo haalli amma deemaa jiru kunniin karaa tokkoon uummanni keenya wareegamu malee uummanni Oromoo qaccee waliin ka'ee waa ofii gaafachuun kun waan amma waggaa 3 waggaa 4 irra haasaa dharraa kan fedhii kenna bakka ka'e jedhee bikkira maaliif uummanni ka'ee mirga ofii akkasi gaafachuun kun waan waggaa lamadhaa namni baay'een hin danda'ama yookiin ammoo godhamuu danda'ama jedhee bikkaan turre garuu amma wanti akkanaa ta'uun kun hedduu nama gargaara miidiyaan roolii guddaa taphata maaliif biyya guddatte kanneen keessatti inni nu mootummaa achirratti warri magaalaa jira warri diishii qaban OMN ilaalanii waan jiru biyya lafarratti waan deemaa jiru sanniin akkasi arganiiti asii deebi'a achitti yeroo deebi'u biyya san keessatti ammoo odeeffannoon hin jiru odeeffannoon jirullee kama mootummaan sun waan isa barbaachisu waa uummanni dhaga'uu barbaadu itti dabarfatu waan ta'eef jecha miidiyaan qooda guddaa kenneera jedha waan amma Oromoon dalagu kana keessatti. Dhugaadha ani keessaayyuu yeroo baay'ee akka xiyyeeffannaattis akka sagantaattis akkuma adeemsaattu kan nuti irratti hojjennu rakkina saba Oromoo dhiyeessuu duwwaa otoo hin taane rakkoon saba Oromoo kun akkamitti furmaata argata kan jedhu yeroo adda addaa qophiin dhiyaatu hin jira yeroo qabsoon adeemsifamutti yeroo fincilli ka'u keessatti illee biyya keessatti mootummaan maal godhuu akka malu firrifamee waan taasifamu hin jira isaan kun immoo taanii hin argina kanaaf sagantaaleen nuti dhiyeessinu karaa irra caalaa guutuudha qulqulluudha jechuus baannu garuu sagantaa furmaata wajjin dhiyaatu jaa ta'eef waan gaarii akka dhiyeessinetti ni ilaalaa fiidbaakii namarraa qabnuunis kanuma rakkina duwwaatti kenninee dhiisuu irratti miti kan xiyyeeffannee hojjennu yeroo adda addaa rakkinni tokko furmaata akkamii akka qabu maaltu akka hordofamuu akka qabu namni dursee maal gochuu akka qabu yeroo baay'ee aangilii sanaan atillee kan marii adda addaa irrattis kan kaaftu dhugaa gama kanaan hojuma gaariidha inni biraa akka imaammataatti waan lafaa qabnu jira uummata keenya waan tokkoomsu waan umnoomsu waan namummaasaa ol butu waan qabeenya inni qabu baasee edaa kana gochuun danda'a jedhu taasisu irratti xiyyeeffannee hojjechaa turre sababa adda addaatiin jaarmiyaan adda addaa komiidee nurraa qabaachuu danda'u garuu jibbinsaa fi jaarmiyaa tokko jaalachuuf dhiisoo otoo hin taane imaammati nuti irratti xiyyeeffanne waan qabsoo keenya jabeessu waan uummata keenya tokkoomsu waan sabni keenya waa gochuun danda'a kan jedhu sana ilaalcha uumurratti kan ture kan akka poolisiittis qabanne irratti hojjennu kun waanuma gaariidha isa kaan egaa fiidbaakii hawaasarraayyuu akkuma jette yeroo adda addaatti deemneen fudhanna miidiyaan jiraachuu waan kontribuut godhen jira sabni keenya waggaa 40 waggaa dheeraadhaaf walitti aansee qabsoo gochuunis wanti inni maddisiiseen jira abbaan Oromoo haati Oromoo ijoolleen Oromoo waan kana walitti da'amaniitu dhufan keessaayyuu amma adda jaarmiyaan kun baname waan jajjabaa lama nutti dhufe yaadatta ta'e obboleeyyiin bara duraa finciluma kan April keessa guyyaa goototaa booda naannoo Oromiyaa keessatti master plan wal qabatee ka'eedha baranas dubbiin kun sadaasa keessa ka'e kan akkamitti konsedensi isaa ilaaltati na dubatti deebitee mil'ata maaliif namni takka yoo sammuun isaa akka qara yaadurraa jijjiirame bakka duraatitti deebi'ee hin danda'u yoo sammuun isaa immoo bakka duraatitti deebi'uu kan dandeenye taate immoo warri bakki duraa Oromoon jiru akkinni duraa inni yaadu sun ta'eeruu sun ammoo qoricha adda addaa itti kenna jechuudha bakka duraati isa deebisuuf maaliif ummanni gaaf duraa
hiriira bahee namni akkasii wareegamee mootummaa kanaa gawii sochoosee ummannillee addunyaa irraa yaa'ee gara magaalaa Soddomaatti ala kanatti hiriira bahee deeggarsa mul'ise. Wanti kun aadaa ummanni namni Oromoo socho'u ka Oromoo dalagu ka Oromoo waa godhu yoo jiraate adda ummanni Oromoo martuu nama waliin dhaabataa ilaalcha jedhullee uume ka duraa sun. Ka amma lammaffaa kun jarrillee adaduma quufaa deemaniin adaduma qabeenni kun itti mi'aayaa deemuun fedhii guuttachuuf jecha ka durii caalaa ummata miidhuuf yeroo deeman ummanni ka dur miidhame sanuun dhukkubsaaran. Kanaaf maal godha guddisee puushii godha jechuudha. Akka mana hospitaalaa mana fayyaa oolatu duraan paanadoolii mafasii kennan jechuun waan nama fasi afuufanii akkuma kun amma hiriira baatu waasi afuufanii ulee faansi dhadhaanii onne yeroo si hojjechuu dide kabiraa irratti jedhan jechuudha. Amma isteejii amma ka Oromoo kun akka moorfiin jedhanii wannoo jajjabaa kennaaraniif jechuudha. Maaliif kun yoo deebisuu dhabe amma maal ta'a? Addaabtii godha jechuudha. Du'a kana sodaachuu hin dhiisa namni. Amma du'a sodaachuun isa jarri wanti guddaan qabeenyi guddaan isaan uummata Oromoo irratti qaban tokko yoo jiraate meeshaa waraanaatiin uummata sodaachisuu danda'u sana. Yoo meeshaa waraanaa isaanii kana uummanni Oromoo sodaachuu dhiise jarri waan uummataan sodaachiftuu fi waan ofii ittiin jiraattu luuzii goote jechuudha. Kanaaf amma maraattee jarri waan biraatti jirtu. Kun amma maal godhe uummata Oromoo warra callaa miti nama Oromoo garillee hirrifachiise hiriirri kun. Maaliif rifachiise namni baay'ee waan akkanaa kan eegee hin jiru. Wanti akkanaa dhufee yeroo tokkoon mootummaa akkana sochoosee akka durriyyee gabbaanii hooma argan qaaqanii xiyyiitti nama dhaanii daa'ima ajjeesanii jaartii ajjeesanii kaan baqarsanii kaan maal godhan akkana ta'uun kuni. Haala kun durriyyee jedhanillee durriyyee sanillee gadi jechuudha. Maafii amma jedhani biyya guddatte kanatti sanillee gadi dhuftee jarri jechuudha. Uummanni ammoo wanti amma mul'atu uummata keessaa wanti mul'atu takkaffaa uummanni yoo bakka tokko deebinee waan kenna kana qajeelatti gaafannee seerrilee nuu kenna addunyaallee waan kana feeti waan kana yoo itti fufne milkaa'uu hin dandeenye abdii horate. Lammaffaa uummanni Oromoo rakkoon akka malee itti jabaateera. Lafarraa fudhataaranii namni barate hojii hin qabu kaani hidhanii kaani ajjeesanii kuuniin beelaa uummanni waan sodaatu waan jiraatuuf dhabee jechuudha. Kanaaf uummanni karaa tokkoon sodaa guddaa itti jira waa'ee jiruu irraa kaka'e jechuudha. Karaa tokkoon ammoo yoo waan dalage waan mirga ofii kana yoo dhiibate immoo abdii guddaa qabu akka bilisa obbaasuu danda'u argaa jira jechuudha. Kana lamaantu humna guddaa ta'eeti uummata Oromoo yeroo tokko kaasee mootummaa kana yeroo inni sochoosu namni martuu Oromootti hirkachuuf sosocho'aa godhu jira jechuudha. Gorri amma biyya san keessa jira hedduun uummata Oromoo kana hin deeggarraa jedhanii malee akkuma Oromoo isaanillee namni amma biyya qabachuuf deemu biyya kana fudhachuuf deemu Oromoo ilaalcha jedhu ji'uma tokko keessatti itti bulchanii jechuudha. Kanaaf haalli amma jiru kun haala gaarii garuu haalli kun maal ta'uu danda'a akka Oromoo maaneejiitti godhetti ta'aa jechuudha. Yoo tarsiimoo gaarii itti baasanii humna kan akka gaarii walitti qabanii namni mataa walitti qabatee gargaarsa isaanii barbaachisu godhameef yoo jedhani uummanni Oromoo hin milkaa'aa jechuudha. Yoo ammoo haala gaarii tarsiimoo gaarii wanna jechoo baatanii jedhani namni dhumatullee lakkoofsisaa baay'ee dabalaa deema. Rakkoon illee hidhaan illee ajjechaan illee qeerraa nama ari'uun illee akka durii caalaa hammaata. Maaliif jarri akka malee waan sodaateeruuf jecha rakkoon akka malee uummata Oromootiif jabaataa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kana beekeetuma yoo taa'ellee akka duraatittuu taa'ee hin danda'u jechuun rakkoo hamatu isa mudachuuf deema jechuudha. Kanaaf wanti isa baasu garuma afoo deemu jechuudha mala adda addaa dhaateeti. Hedduu gaariidha dhugaa wanti kaafnes waan babal'aadha mataadhuma mataarraa dudubbachuun malee silaayyuu hunda sa'aatii qabnu keessatti fixuu hin dandeenyu. Mee amma kan darbe akka kanaan dhufeera jaarmiyaan kun bara sattaanu kana yookaan isa amma keessa jirru akkamitti itti fufuuf sagantaa qabaa maal faa lafaa qaba? Takkaffaa boordii haaraatu filame jechuudha. Boordii haaraatti filame isaantu dhaabni kun daayirekshinii kamiin akka deemuu qabu isaantu dhaabni kun karaa kana deemuu qabaa jedhaniiti yaada nu kennan jechuudha. Dhiyeennatti ji'a kana keessa jechuudha. Achirraa kaaneeti daayirekshinii kamiin akka deemu akka opereeshiniititti akka mookuma egzikitiivii wannootitti yeroo laaltu ammoo wanti amma tokko dalagaarru
eeriyaa faayinaansii jechuun fandireezingii yoo adda addaa godhuu irra buraake lakkoofsa nama 190 barbaadu irra namuma jiru irratti saantimeedhaanii $300 akka namni baasu murtii dabarsinee mishinsarra wanna jennee irra jechuun namni gabaabaan horii buusaniiti akka orgaanaayizeshinii kana gargaaran waggaatti $300 yookiin ammoo ji'a 4tti $100 akka namni baasu jechuun kabiraa wanti godhuu barbaannu sagantaa amma jiru jahannan kana kaafaan Oromoo jechuun isaa kana akkaataa sagantaan kun itti wayyaa'u yookiin ammoo sagantaan biraa haarofti itti jalqabu miseensicha yaada gaafanneerra jechuun warri dhageeffattoonni kennallee sagantaa akkanaa dunuu bantanii yookiin ammoo akkanaa dunuu gootanii qophii akkanaa dunuu qophaa'ee maqaan isaa akkana ta'e jettanii yaada dunuu kennitanii gaarii maaliif waa hojjennu mara uummata keenyaaf hojjenna waa uummanni keenya barbaadu akkana duuta'e jedhanii yaada nuu kennanii gaarii jechuun sagantaa yeroo yerootti piroodaaktii kan ka'e wayyeessaa modifaayi paakeejii waan adda addaa godhaatti sagantaa kana dhiyeessuu qabda maaliif sagantaa bifa tokko tumannaa maran dhiyeessitu jechuun tokko eeriyaa sagantaa irratti kabiraa ammoo magaalaan tiimii fandireezingii jechuun ammoo horii gargaarsa madda walaabuu miidiyaa faawundeeshiniin nama 2 ta'e nama 5 ta'e magaalaa adda addaatitti nama gurmeessuuf fedhii qabna warri reediyoo kana dhaggeeffatan walgurmeessitanii yoo nu qunnamtan hedduu gaarii maaliif miidiyaan kun miidiyaa uummataati waa uummataati irra darba fedhii uummataa Oromoo guutuuf hojjanna kanaaf isinillee warri miidiyaa kana dhaggeeffatan walgurmeessaati gargaarsa barbaachisu magaalaa jirtan walgurmeessaati gargaaraa kun ammoo bulchiinsa keessatti kwaalitii waa'ee koominikeeshinii ilaalchisee walqunnamtii ilaalchisee yoo wanti himatan wanti adda addaa jiraate fiidbaakii waan adda addaa kanneen ta'e EDB hojii adda addaati jira orgaanaayizeshinii kana keessa bulchiinsa keessatti illee nama barbaanna jechuun warri bulchiinsa keessa seentanii waan sila amma diidaa yeroo laaltan dhidhatu kanneen nu waliin hojjettanii warri wayyeessuu fidii qabdanillee jooyinii nu godhaati waan barbaachisu kanneen akkaataa walii wayyeessina maaliif wanti wayyaa martu maqama keenya maratu wayyaa kanaaf namni risoorsii namaallee human risoorsii illee guddifnee barbaachifna kanaaf jooyinii nu godha karaa biraatiin uummanni miidiyaan madda walaabuu fi miidiyaan OMN waliin dalaguu qabaa maali ta'uu qabaa yeroo adda addaa yaada dhiyeessaa turani maddi walaabuu warri OMN yeroo isinii kenninaa qilleensa irratti sagantaa qopheessaati asirratti dabarsaa jedhaniiti yaada dhiyeessanii ture boordiin mari'achiifneet boordiillee yaadatti kennatee nullee fudhanneet amma kontiraata saayinii goonee deebifneerra jechuun barana yoo waan jedhe sagantaa TV prograama torbaanitti daqiiqaa 30 dabarsuu jalqabna jechuun ji'a 3-4 kana keessatti sagantaa maddii walaaboo TV daqiiqaa 30 dabarsaa kan reediyoo akkuma jirutti ta'ee jechuun sanii kanaaf hojii hedduu jirra jechuun kun maddii walaaboo wanti ijaarameef miidiyaa kana callaatu hin taane waan adda addaa akka orgaanaayizeshiniitti waan dalagu hedduu qaba workshooppii adda addaa kennu waa'ee koomunitii irratti ta'e waa'ee jireenya irratti ta'e magaalota adda addaa irratti workshooppii adda addaa qopheessu viidiyoo adda addaa piroodiisii godhaniiti biyya addunyaa kana keessa facaasu waan adda addaa waan wanti hojjennu hedduu waan ta'eef risoorsii namaa nu barbaachisaa koottaati nu gargaaraa jennaan uummataan. Ayyebbo Aliyyi hedduu galatoomii egaa sa'aatiin keenyas gara xumuraatti jira gara dhumaarratti dhaamsi uummata Oromoof dabarsitu yoo qabaatte carraa siin kenna. Dhageeffattoota keenyaaf akkasuma uummata Oromoo guutuun baga waggaa haarawaa bara 2016 isin ga'ee jenna barri kun bara milkii bara bilisummaa akkasuma bara uummanni Oromoo itti milkaa'u waan barbaade itti argatu akka nu ta'u jedhaati uummanni keenya namni martuu yeroon keessa jirru kun yeroo baay'ee yeroo jajjabaa yeroo murteessaa waan ta'eef namni martuu akkaataa rakkoo Oromootii fi fedhii Oromoo kanaaf furmaata itti ta'uu danda'u akka namni martuu yaadu asumaan isin gaafadha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma dhaggeeffachaa jirtan sa'aatiin keenyas gara dhumuutti jira. Obbo Aliyyiinis qabxiilee jajjaboo nu kaasanii jiranii. Bara 2016 kana keessa karaa keessaanis akka jaarmiyaatti jechuudha. Jaarmiyaan kun hojii akkasii qabatee jira. Waan saba keenya irraa dhufu immoo wal gargaarree gara fuulduraatti in adeemna. Isinis hirmaannaa keessan guddisa. Rakkoo saba keenyaa gad xiqqeessaa furmaata isaa ol guddisuu walumaan itti hafuufnu. Obbo Aliyyii yeroo kee fudhattee yaada bal'aa waan nu kenniteef hedduu galatoomi. Ulfaadhatillee. Hayyee dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya waarii marii har'aa kanuma waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatooma nagaan.